Tole harka fuun akkam jirtu. Kuni qubee tuutoriyaaliidha. Viidiyoo kana keessatti barnoota baayoloojii kutaa 11ffaa yuunit 3dha kan laallu. Kuni viidiyoo afuraffaadha. Mata dureen nu laallu immoo enzyme regulationidha. Enzyme regulation. Dalagaan enzyme akkamitti akka regulator ta'u, akkamii akka to'atamu jechuudha. Yoo garii dalagaa isaa dabaluu yeroo barbaachisutu jira. Activate gochuu yeroo barbaachisu jira. Yeroo garii immoo yeroo dalagaa isaa xiqqeessuu yookaan immoo inhibit gochuu barbaachisutu jira. Haala kamiin wanti sun hojjetama ka jedhu laalla. Enzyme regulation. Enzyme regulation. Enzymatic activity is controlled by turning enzyme on or off. Dalagaan enzyme controlled ta'a, ni to'atama. Haala kamiin enzymicha on gochuudhaan yookaan immoo off gochuudhaan. On fi off gochuu jechuun dalagaa isaa dabaluu yookaan immoo dalagaa isaa xiqqeessuu jechuudha. Based on the organism's need. Fedhii orgaanizimii saniit irratti hundoofne jechuudha. Reactioniin tokko gaggeeffamuu kan qabu yoo ta'e orgaanizimii tokko keessatti dalagaan enzyme maal ta'a? On ta'a jechuudha. Activator taasifama enzymichi. Yoo reactioniin enzyme saniin activator ta'u kan hin barbaachisne ta'e immoo dalagaan isaa off ta'a jechuudha. Inhibit ta'a jechuudha. It can be adapted by molecules or metabolic cells to increase or decrease activity. Dalagaan enzyme adapted ta'uu danda'a jechuudha. Adapt gochuun ni danda'ama. Jijjiiruu jechuudha. Molecuulii fayyadamne yookaan immoo seelii fayyadamne yookaan molecuuliitu adapt godha yookaan immoo metabolic cell gosa seelii ho'iiti jechuudha. Dalagaa isaa san kan to'atu, control kan godhu. Kun ka ta'u increase gochuudhaa fi yookaan immoo decrease gochuuf jechuudha activity isaa san. Regulatory enzymes respond to biomolecules. Regulatory enzyme ka jennuun enzymoonni dalagaan isaanii to'atamuu danda'u kunniin maal jedhamu? Respond ni godhu. Biomoleculeidhaaf ni ajajamu jechuudha karaa biraatiin. Yoo biomoleculein activate isaan godhe activator ta'u, yoo inhibit ka isaan taasisu ta'es inhibit ta'u jechuudha. There are two types of regulatory enzymes. Enzyme regulatory kan jennuun kun kan moleculeidhaan activate modulated ta'an, controlled ta'an gosa lamatu jira. Ka jalqabaa allosteric enzyme kan jennuunidha. Ka lammaffaa immoo covalently modulated enzymes ka jennuunidha. Ka jalqabaa allosteric enzymes kan jedhamanidha. Allosteric enzymes contain additional binding site. Binding site dabalataa qabu. Allosteric site jedhamu jechuudha. Other than active site. Active site dabalatatti jechuudha. Warri allosteric enzyme jedhan kun active site dabalatattis allosteric site bakka jedhamu qabu jechuudha. Fakkiidhaan isinitti mul'isu. Kinoomni kun allosteric enzyme. Active site ni qaba. Allosteric site ni qaba. Active site catalytic site jedhama. Bakka enzyme catalyzing reaction itti gaggeeffamu yookaan immoo bakka enzyme reaction itti gaggeessuun jechuudha. Bakka inni substrate gara product itti jijjiiruuntu catalytic site jedhama. Allosteric site kan jedhamu immoo regulatory site dha. Bakka effectoriin yookaan immoo moleculoonni enzyme to'atan enzyme ittiin bind godhaniin jechuudha. Bakka kan allosteric site regulatory dha. Effector wanti kun effector jechuun molecuulii enzyme dalagaa isaa to'atu jechuudha. Molecuuliin dalagaa enzyme to'atu bakki inni itti bind godhuun as barani. Allosteric site kanaan. Effector molecules. Effector molecule jechuun molecuulii active site allosteric site wajjin bind godhu jechuudha. Inni fennu isaan inhibitorii ta'uu danda'a yookaan activatorii ta'uu danda'a. Inhibitor jechuun dalagaa enzyme ka xiqqeessuudha. Activatoriin immoo dalagaa enzyme ka dabaluudha. Bind to allosteric site. Allosteric site irratti bind godhu. Causing conformational change fidu. Kana jechuun active site isaa sun akka jijjiiramu taasisu jechuudha. Fakkeenyaaf amma inhibitoriin tokko dhufee
allosterik saayitii kana wajji baay'indu yoo godhu bocni aktiif saayitii kana maal ta'a ni jijjiirama jechuudha. Inzaayim aktivitiin akka hin jiraanne taasisa. This non-covalent binding modulates enzyme activity by altering the enzyme's active site and impacting reaction rates. Binding kun gaggeeffamuun non-covalent binding kun gaggeeffamuun maal godha? Enzyme activitiin akka jijjiiramu taasisa. Akka jijjiiramu taasisa jechuudha. I mean alter the enzyme's active site isa bocni isaa akka jijjiiramu taasisa. Impacting reaction rates. Saffisni reactionii bifa kanaan maal ta'a? Dhiibbaan irra gahaa jechuudha. Lammaffaa genetic and covalent modification ka jennuunidha. Karaa enzymoonni itti to'ataman keessaa lamaffaati.